بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتنا بليان كي نجا قبض وجرتو الحمد لله بقى نجا جراتن أرى اللي كنو ديبي رمو سجلين تي الليل كيند لا يدوك وفاتو بكونك كي نشوفه جرا ريفنسا كنا بقى أدى جبا كان بيبي هيري سجل أمو كان كجرا دوبانو جلاسيك akkamitti akka guddifnee gara fuulduraatti deebisnu mataa keenya akka moluu nu jalaa ta'uuf ta'e akkamitti akka as deebisnu isin agarsiisuuf inshaallah. Jalqaba irratti wanti na barbaachisu kun akkuma isin argitan kana viiksiidha. Viiksiin kun silaa faayidaan isaa hedduudha himameen dhumu. Kunuunsa hanaa itti qopheeffadhu inshaallah. Asitti ammoo olive oilii qaba extra virgin kun avokaadoodha. Anin qibaatii lamaanuma kana mana keessaa qaba lamaanuma kanaan fayyadamaa garuu kanaan alatti qibaatii akka castor oiliin illee kabiraatiin akka kokonaatiin illee fayyadamuu hin dandeettanii qibaatii mataa ika mana keessaa qabdanii anamma haga naga ulaalee maankaa gimmaasha ka guutuullee hin ta'in tokko viiksii asitti naqadhee jira amma immoo qibaatii tana kun olive oiliidha maankaa lamatti asitti itti godha inshaallah. Viiksiin kun faayidaan isaa himameen dhumamu mataan nama dhukkubuusi namarraa wayyeessaa akka dhiyoo wajjin laallee garaa borciillee namarraa xiqqeessaa kunoo akkuma isin argitan amma rifeensallee biqilchuudhaaf hedduu gargaaraatti fayyadamaa jiraanii kun ammoo avokaadoodha. Avokaadoollee akkasuma maankaa lamatti godheeti sirritti wal keessa makee yoonni wal keessa seenee deebi'a inshaallah. Kunoo kana fakkaataa sirri wal keessa seenee jira akkuma isin argitan kana dhugaa rabbii viiksiin kun faayidaan isaa hedduudha yoo rabbi jedhe bal'inaan walii himna inshaallah. Amma ammoo kunoo akka itti fayyadamu isin agarsiisa. Bakka rifeensi keessan achi isin jalaa deeme bakka amma irra guddina shaashii mataan waan nu uffannu kanaatu achi nu jalaa siksallee jedhama. Bakka sanitti dibameeti masaajii sirritti godhanii yoo jedhan ofumaan hin deebi'a inshaallah warra deddeebi'anii akkas godhan adda kana waa silaama ofirraa fuudhee isin agarsiisu dhiifama. Oo barbaadan ammoo nyaara kanallee gubbaa isaarra hoo dibattan amma ammatti deebi'anii hin biqilcha wallaa maashaallah bareechee biqilcha silaa fuuluma dhiqatanii waa guddaa ifaajee namarraa hin barbaachisu addas yoo dibatan fuuluma dhiqatamaa kunis fuuluma dhiqatamaa waa nafa shaampoon dhiqadhuun hin jiru kana fakkaataa arrab sagaleen kiyyallee bareedaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.